Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo kan YouTube Jamaalutu jalatti argamtu hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan sibiraa jiraattu isin jedha. Hadda akkaataa linkii keessan linkii YouTube keessanii baafachuu itti dandeessan baafattanii eddee yookiin garee gruupii irratti eegatanii immoo social media Facebook illee gara WhatsApp itti nama erguu dandeessan akka sanan isin agarsiisa. Na wajjin tura sanaan dura immoo gara YouTube kiyyaa yeroo dhuftan YouTube kiyya keessa ni seentanii xiqqoo si tura. Ega haala kanaan isini bahee jedhee gara YouTube kiyyaa keessa seentanii YouTube kiyyaa argachuudhaaf namoonni haarawaan gara YouTube kiyyaa yeroo dhuftan YouTube keessa ni seentanii YouTube keessa haala kanaan eegaltanii Waggo gara YouTube keessa seentanii haala kanaan isini baasaa gubbaa kanarratti bakka searchii barreeffamu kanarratti yeroo tokkoof ni rukuttanii haala kana eegan isinii bahee Jamaalutu jettanii ni barreessitanii yeroo akkana barreessan kunoo asirratti isinii baha kana gadi rukuttanii kunoo haala gaariidhaan kunoo profaayilii kiyya kanarra rukuttanii video baay'ee gadhiiseen ture laayivis waraabeen ture jala galtanii jechuudha. Kanatti immoo profaayilii kana gadi yeroo tokko gadi cuqqaastanii haala kana yeroo cuqqaastanii isinii bifa fakkeenyaa akkasitti isinii baha mallattoo subscribe kan jettu kana rukuttanii haala kanaan jechuudha ni gurraachistanii sanaan booda mallattoo bilbilaa fuulduratti isinii baati isii kana yeroo tokko akkana rukuttanii kana keessa waa sadiitti isinii baha waa sadan kana keessa isa gubbaarra keessan jechuudha. Yeroo ani viidiyoo yookiin upload godhu mallattoo bifa ho'aadhaan jechuudha bifa notification'itiin dhufee si qaqqabuu danda'a jechuudha. Akka mastaawushaatti jechuudha. Viidiyoon tokko hanga dhiisu isin jala hin dabarfatu isin isa olii kanarra keessanii jechuudha. Haala kana isa kanarra keessanii sanaan booda amma gara akkaataa linkii yookiin linkii YouTube keessanii baafachuu dandeessan isin agarsiisa. Linkicha Google Chrome keessa ni seentanii Google Chrome kana jedhu kun isa kana kanarra ni seentanii gubbaa kanarratti maal jettanii barreessanii www.youtube jettanii ni barreessanii bifa kanaa jechuudha. Bifa kanaan ni barreessanii eega haala kanaa isinii barreessee isa linkii isa jalee kanatti rukuttanii isa kanatti isinii baaseera kun asirratti gubbaa kanatti rukuttanii yeroo kana cuqqaaseera. Eega inni haala kanaa isinii baasee jedhee mallattoo YouTube keessanii eega isinii baasee jedhee bakka searchii barbaadu kana irratti yeroo tokkoof asirratti jechuudha bakka kanatti isii kanatti bakka waa barreessanitti gadi cuqqaastan yeroo tokkoof barreessuudhaaf maqaa YouTube keessanii asirratti barreessitan fakkeenyaa maqaa YouTube kiyyaan barreessaa Jamaalutu jedhee yeroo barreessee naaf baasa jechuudha. Asirratti kana godhee kan searchii godhaa go jedha haala kanaan naaf baasa jechuudha. Eeganni haala kanaa isinii baase jedhee profaayilii keessanii irra gadi cuqqaastanii haala kanaan jechuudha. Amma haala kanaan jechuudha kun jechuudha irra keessoon kun deesin argaatan kun isiin kun jechuudha linkii YouTube keessanii jechuudha. Linkii dhuunfaa keessanii kan YouTube keessanii jechuudha. Isii kanaaf sekeendii tokko akkana gadi qabdanii kuno mallattoo
copy kan jedhu baara asirratti jechuudha. Aankoo sila waan copy godhee jiruuf isinii bifa saddeettu isinii baha. Haala kanaan jechuudha copy godheeraan hammala kanaan deemeetan iddoo barbaadetti Facebook keessan seenaa. Facebook keessa seenan maalan godha seetanii bakka waa barreessanii yookiin poostii gootan kunoo Facebook keessa seenan jira. Bakka kana sekeendii lama gadi qabdan isa sila poostii gootan copy gootan asitti jechuudha. Kunoo naaf baasee jira asirratti kunoo paste kan jettu argattanii isii kana yeroo akkana gadi cuqaasee haala kanaan kunoo bifa YouTube kiyya kunoo asitti na baaseera. Amma posting godhaa mallattoo YouTube kiyya asirratti ni argitu jechuudha. Amma posti godheera ni agartan yaada asirratti kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo YouTube kiyya asirratti ni agartan yaada bifa kanaan baasa jechuudha. YouTube kiyya jechuudha. Linkii isaati kuni linkii isaa haala kanaan fidattanii gara WhatsApp gara Telegram gara Instagramis geeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Namoota hedduutti yoo namoonni hiriyaan keessan isin gaafate linkii YouTube keetiin nu ergi yeroo isin jedhe haala kanaan erguu dandeessanii jechuudha. Amma viidiyoo fixadheen jira. Viidiyoo biraatiin nama walitti deemutti nagaatiin naaf tura hundumti keessanii YouTube kiyyaaf viidiyoo kana subscribe gottanii like gochuu buleessa keessanii namoota hin beekneef share gochuu akka hin irraanfanne ni jajjabeessaan isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.